Kaameraan bilbila keessanii yeroo suuraa adda addaadhaaf kaaftan sirriitti bifa pirofeshinaala ta'een qulqulleessee bareechee yoo isiniif hin kaafne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa aappii kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'een isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan turaan hordofaa. Kaameraa kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru kana tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas fitaa sulula ta'e koon sarchii tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee caamaa barreessite achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii goositu. Achi booda haala kanaan suuraa kana fitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda kaamericha gabbifachuudhaaf sirra loltaa gaddeemtu waltaan gaddeemtu minumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood jetturtii daawuloodii kan tuqxaniiti kaameraa kana bilbila keessatti gabbifatanii fayyadamtan. Egaa daawwattoon kiyya kaameraan kun kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha. Suuraa yeroo kaasu sirriitti bareechee bifa pirofeshinaala ta'een qulqulleessee isiniif kaasa jechuudha. Hundi keessanuu gabbifatanii itti fayyadamaa.